Hi guys, akan jirtu guyyaa irraa kanas kun furmaata haaraa waa'ee emojiin kan wal qabatu waan haaraan isiniif qodheetti dhufe jechuudha. Baay'een keessan karaa keessaatiin akkasumas immoo koomentiirraan emoon keenya sirriitti nuuf dalagaatiin jiru beeksisillee itti baay'ateetiin rakkisaati jira jettanii jirtu waan ta'eef guyyaa irraa kana furmaata isiniif ta'a jedhee wanta yaade waan haaraa tokko isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Akkuma agartan emoon fayyadamaatii jiru beeksisarraatti bilisadha. Akkasumas immoo viidiyoo koolii yoo namaaf bilbilee dabalatas immoo sagaleedhaan voice koolii kan jennu yeroo namaaf bilbilu inciccitu jechuudha. Saffisa bareedaadhaan nama duukaa haasa'uu barbaadu sana bira dafeetii naaf ga'a jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniitu irraatii fayyadamuuti qabdu. Baay'een keessanis immoo imoo ni fayyadamtu waan ta'eef guyyaa irraa kana isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Furmaata bareedaa isiniif ta'a jedheen yaade. Kanaaf egaa salphaattis buufattanii itti fayyadamuuti dandeessu. Hunduma isaa steepii baay steepii kanan isinitti agarsiisu ta'a. Akkuma agartan immoo iddoo kanarraatti beeksisa irraatii bilisadha jechuudha. Uumaa tokko beeksisa tokko hin qabu isin jeequ jechuudha. Yeroo barreeffamoota garaagaraa waliif barreessitan suuraa garaagaraa yeroo waliif ergitanii saffisaan waliif erguutiin dandeessu isin jalaatii inciccitu jechuudha. Akkasumas immoo konnekshinii isaa dadhabaa isin jalaatii hin ta'u jechuudha. Sana hundumaaf furmaata isiniif ta'a jedheen isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Akkamittiin daawunloodii godhanna kan jedhu baay'ee tokko salphaadha jechaadha. Linkii isaa description box jalaan isiniif kaa'eetii jira. Barreeffama viidiyoo kootiirraa yeroo tuqxani description jechuun iddoo kanadha waan ta'eef akka kanatti gadi isiniif ba'a jechuudha. Yeroo kamittiyyuu yeroo viidiyoo koo ilaaltan bakka kanarra tuqaan isiniin jedha. Kana yeroo tuqxanii akka kanatti gadi isiniif ba'a. Akkuma agartanii iddoo kanarraati argattu jechuudha. Appilikeeshinii isiniif kaa'u. Kanaaf aappii as tuqaa bufadhaa kan jedhu linkiin jalqabaa ni jira. Isa yeroo isin tuqxanitu gara weebsaayitii kootii haala kanaatiin isin fida jechuudha. Achii booda kun akkuma agartan egaa salphaatti irraatii daawunloodii godhattu. Kamitti daawunloodii godhanna kan jedhuuf immoo dhumarra gad dhuftu jechuudha. Haala kanaatiin scroll gootu jechuudha. Xiqqoo ishee ergi gadi siqxanii iddoo kanarratti download new emo version kan jedhu akkanatti barreeffamee jira waan ta'eef kana al tokkotiif ni tuttu jechuudha. Kana yeroo isin tuqxanii daayirektii iddoo kanarraa isin fida jechaadha. Kanaaf addanarra gaa aluma tokko qofaa yoo tuqxan bilbila keessanitti gadi isiniif bu'a jechuudha. Kun akkuma agartanii daawunloodii naaf ta'eeti jira jechuudha. Daawunloodii niin godha. Akkuma agartan amma lakkaa'uu eegaleeti jira jechuudha. Daawunloodii ta'aa jira akkuma agartanii. Kanaaf egaa salphaatti emoon isiniif kaa'us ta'e appilikeeshinii gosa kamiiniyyuu daawunloodii godhachuuti dandeessu. Namoota kan biroof sheerii gochuu yoo barbaaddan nama hin fayyada jettanii yaaddan kamiifiyyuu sheerii gochuu ni dandeessu waan ta'eef bakka kanarraati pilaatfoormii barbaaddan kamirrattiyyuu sheerii gochuuti ni dandeessu jechuudha. Kanaaf ananillee na fayyada sheerii gochuu keessanii walii keessaniif illee haala kanaatiin sheerii gochuu ni dandeessu. Dabalata gaa wanti isinitti muutii barbaadu emoon kun yoo instaalii isiniif ta'uu didee sababa isaan isinitti hima. Sababni isaas maalidha? Emo kan duraan qabdan isa free ta'e isa play store irraa bu'u sana balleessitanii akka haaraatti emo isa daawunloodii godhattan isaan isiniif ka'e kana instaalii godhattu malee isin diduu ni danda'a jechaadha. Isa play store keessaa waliin fudhatu. Sababni isaa kun piriimamiidha jechaadha. Kan beeksisa irraa bilisa ta'e kan haaraa ta'ee fi fiicharoota babbareedoo kan of keessaatii qaqqabudha waan ta'eef isa kana instaalii godhachuudhaaf isa duraan qabdan balleessituuti qabduun isin jedha yoo isin dide yoo daayirektii immoo instaalii isiniif ta'e salphaatti itti fayyadamuuti ni dandeessu. Kana fakkaata jechuudha. Baay'een keessan ergi daawunlood godhannee nuuf instaalii ta'uu dide jettanii waan jirtaniif kan isinitti hime. Egaan linkii isaa akkuma sila isinitti hime barreeffama viidiyoo kootii irraa yoo tuqxan iddoo kanarraatii argattu jechuudha. Description box jechuun asidha waan ta'eef. Egaan wanti narra isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Yeroo ta'an maal akkan isiniif qabadee dhufe barbaaddu yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Yeroo ta'an deemnee galagarratti bye bye.